taate kun nandacha'u nafas hin ejjetu takamtu nafas hin ejjetu yoom torban shanii eentu fide maal taate ha ishi Malta eh? Aha, ino kolti ero deemtu. Akkamittiin deemta menu agarsiisa akka itti deemtu. Akkuma ittiin deemti? Isti nu ilaalu deemme mee gadi bu'i. Akka itti dura deemtutti deemti. Na ilaali. Ben. Katu sudah tadi. Adem. Haleluya. Harka keessa ol kaasaa amantoon ani kamera jedha. Manni koo hi kamera jedha. Maqaan koo Masqalee Naggasaan jedhama. Bakka irraa dhufe Baalee irraa dhufe. An gocha Waaqayyoof godhe kan hin dhugaa ba'u. Miilli koo kun torban ja'a dhuudii dhufuuti na qabuunsa. Ergas danda'ee daa'ima koo irraa hin niqu, danda'ee irraa hin miicu. Uleedhaan hin gabbayoo lixa. Ija namaatti ba'ullee saalfadheera. Waan nama dhibu kana dhukkubu miilla kootii danda'ee duddaaf ol hin jedhu. Sababiin isaa an maal akka ta'e hin beeku kana dhukkubu miilla garuu gaafa nan ciise jedhu mataa koo dandee tiraasii irraan kaadhu yoon ciise daa'ima koo nan hoosifadha jedhee miila kaatu natti citee buudhaaf ka'a na nyaata na waraana in taa'u inni jaajju boqonnaa hin qabu dandee cinaachaan jijjiirradhu kanaaf utuu dhiphadhu mana hospitaalaa gobbaa dhaqee achi gaafa naqu furmaata naan laanne qorsa firee 10 duwwaanaa kennanii kan liqimsiifite ol deebiinaan jedhanii ani immoo sitti deebi'uu hin dandeenye. Waaqayyo inni achitti nama fayyisaa jiru ani nama fayyisaa achi nageessi malee ittiin jedheen abbaa manaa kootini. Roobidheen gaddaa manaa baane Waaqayyo nu gargaaree akka tasaa kaleessa galgala as geenye yeroon makiinaa irraa bu'u isatu daa'ima hin baataa anaan immoo na qabaa danda'ee qabaa malee danda'ee na deemu. Miilli koo kun naan ejjetu sababiin isaa yoon lafa na jedha jedhee asitti na cituudhaaf ka'a waan ta'eef kanaan utuu dhiphannu as geenye akka tasaa waan nama dhibu as geenye oddoo kanatti achi ol seene. Mana kaatti tuun seeniin dura baharrii ol seenee miilli koo kun naa ejjete. An hojjechuuf hin jedha fakkaata akka midhee keessa kootti yaade. As dhufnee bakka sana teenyee boqonnee ergasii algaa nuu kennanii mana algaa qabannee achitti Waaqayyoon galateeffadhee nan nyaannee keessaas nan waraannee dakkeetti irriba nagaa rafee bulliciisee daa'ima koo hoosifadhee kanaaf Waaqayyoof galannata warra immoo isa dhumaa asitti gaafan ol ba'uu namni Waaqayyoo ergamaan gee ta'u naa kadhatanii. Ergasii akka dura deemtutti deemina agarsiisa jennaan deeme miilla kofaatti miilli isaaniitiin bu'anii akka naadoode waan akkasii na darbe hin beeku ergasii miilli koo sirriitti na ejjete duddi koo sol jedhee ani Waaqayyoon galateeffadheera Waaqayyoo har'a fayyina isa dhumaa na fayyise. Haadha manaa kooti nama diitee jirtuuni ji'a tokkoo fi torbanarraa ta'e dhukkubsattee anaa nuyi charchii deemuudhaaf akka ka'etti daa'ima baachisuudhaaf akkan jedhetti amma baachisee hin deemna gizee jennu itti duddarraan ka'a gizee maal taate jennaan dudda kana keessa gadi na waraanaa jette achumarra maal taate jennaan cakkane akkasumatti adeemnu waldaa adeemnu jedheen ishii waldaa adeemnee achi wanneen jennaan sirii taphaas waldaa seennaan itti dhukkubnaan achitti hin kadhatanii fi xiqqootti wayyaa oduma jennu osuma jennu maallaqa kiishaan qabnu osuma jennu meeshaa qabnu gurgurannee gara waldaa fayyinaa deemna innee achi dhufnee kalee as geennani kinoo arrallee nagaa buleetti ergasii waan takka Waaqayyoo nu galateeffadhaa dhibee akkanaa warri manaa qabdan Waaqayyo isinirraa buusu waldaa ifa fayyinaa kana kootatoon tajaajilamaa asitti iddoo fayyinaatii waan jedhuun qabaa kinoo kana galatooma kiyya kana.